Hojii qindoomina sassaabbii galii gabaa horii irratti raawwatameen galii naannichaa dabalaa jiraachuu waajjirri galiiwwanii aanaa Harooretti beeksise. Bara kana gabaa horii roobii qofarraa guyyaatti galii hanga qarshii miliyoona 2.5 argamaa jiraachuu ibseera. Itti gaafatamaan waajjira galiiwwanii aanaa Harooretti obbo Darajjee Birruu galiin kanaan dura galaa ture fooyya'uun bara kana guyyaa tokkotti gabaa roobii qofarraa galii hanga qarshii miliyoona 2.5 galchaa jiraachuu ibsan. Akka walii galaatitti bara kana karoorri nu qabannes karoora hixataadha. Keessattuu gabaa kanarratti kan qabanne baay'ee guddaadha jechuudha. Karoora bara darbeetirra parsantii 50 caalaa jechuudha. Kanaaf amma yeroo ammaa kanatti faddaala as keessa jiru kamiyyuu baasnee irraa jechuudha. Namni amma dhufu kaayyoon isaa maalaa fi gabaa kana walirraa bittuu fi daldaluuf jechuudha. Gurguruuf malee waan biraatiif namni qaamni dhufu akka durii sana hin jiru jechuudha. Hinjiru amma karaa gabaa fi gabaa saafiif qofa dhufaa jechuudha. Kanaaf galiin keenyas galii dura jirurraa naannoo miliyoona 1.5 kan ture yeroo ammaa kana naannoo miliyoona 2.5 miliyoona 2.3 hin galaa jechuudha. Kanaaf yeroo ayyaana immoo hanga miliyoona 5 hin galfannaan jennu karoora qabnaa jechuudha. Kanaafuu bara kana naannoo kanarratti galiin argamu baay'ee dabaleera. Karoora keenyas galmaan ga'uudhaaf haala kanaan xiyyeeffannee irratti hojjechaa jirra jechuudha. Hojii qindoominaan qaamolee nageenyaa fi seektaraalee dhimmi ilaallatu waliin hojjetamaa jiruun bu'aan qabatamaa mul'achaa jiraachuu himan. Qindoomina waliin haalli amma waliin qindoofnee hojjechaa jirru keessattuu qaama nageenyaa seektara mana qopheessaa innis kutaa magaalaadhaa hanga magaalatti turre jiran aanaa keenya irraa kaasee jechuudha. Qaamni nageenyattis kan fayyadamnu milishaa aanaa keenyaa fi gaachana sirna aanaa keenyaa poolisii aanaa keenyatti jechuudha. Asirratti qaama nageenya yeroo durii karaa biraatti irraa nutti dhufanii yeroo san galiin argachaa turre baay'ee gadi du'aa ture miliyoona 1 gadi argachaa turre jechuudha. Amma garuu ifa qaama nageenyaa keenya fi akkasumas mana qopheessaa keenya waajjira galii keenya ifa fayyadamuu qabne aanaa keenyaaf galiin argamu baay'ee guddaadha jechuudha. Baay'ee daraan dabaleera. Itti gaafatamtuun mana qopheessaa aanaa Harooretti aadde Caaltuu Cifraa hojii gabaa horii fardaaltota irraa bilisa taasisuuf hojjetameen galii naannichaa dabalaa dhufuu dubbataniiru. Fardaaltonni gabaa kana keessa jiran baay'eedha jechuudha. Ammarra dhaabbannee gaafa laallu garuu hin jiran jechuu ni dandeenya. Hin jiran jechuu dandeenya. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo duraanii baay'inni isaaniitirra dhaabbannee gaafa laalluu fi amma gaafa laallu walitti hin dhufu jechuudha. Hin jiran jechuu ni dandeenya. Baasnee jirra jechuu ni dandeenya jechuudha. Ammas garuu ciccitanii kanaaf hin jiru isaanis irratti xiyyeeffannoo jechaa jirra jechuudha. Fardaaltonni as keessa jiraachuun rakkoon isaan uumaa turan galiin akka hin galle gochaa turan jechuudha. Karoora silaa amma gabaa keenyarra galfachuu qabnu san hunda galfachuu hin dandeenya jechuudha. Kun rakkoo isaanirraa kan ka'e. Amma garuu gaafa isaan seera gaafatamummaa seeraatiin gaafa dura eegalee galiin keenya nu dabalee jira jechuudha. Kan ammoo ragaan kutan magaalaanis ragaa ba'aa jira jechuudha. Maddoota galii aanichi qabu cimsuun haala galii fooyya'aa argachuun danda'amu irrattis kan hojjetamu ta'uu ibsan. Aanaa irratti maddoota galii qabdu keessaa tokko gabaa roobiiti jechuudha. Maddoota qabnu keessaa gabaa roobii keessatti galiin nuti argan galii guddaadha jechuudha. Galii guddaadha gaafa jennu gadaanan miliyoona 1.5 olaanaa gaafa galchuun hanga gaafa gabaa ayyaanaa hanga miliyoona 4tti kan galu jira jechuudha. Kana keessatti immoo tumsi guddaan gaggeeffamee waliigalteedhaan tumsa gochuudhaan caasaa nageenyaa dabalannee manni qopheessaa jira, waajjirri galii jira. Kanaanaa kan kutaa magaalaa taanee wal ta'uudhaan gabaa kanarraa galii guddaa argachuu danda'amee jira jechuudha. Nageenya bakka gabaa horii kanaa kabachiisuun galii aanichaa guddisuu keessatti waloon hojjechaa jira kan jedhan ammoo qaamolee nageenyaa keessaa kanneen dubbifnedha. Dhimma nageenya irratti gabaa kanatti ji'a tokkoon dura magaalaa kanatti yaa'u dallaalonni horii gaafaanii fi abbaan tokko nagahee muratee baasu jala sitti ari'anii turan. Kun yoonii fi wal mari'atanii rakkoo isaanii furre malee hin ta'u jennee wal mari'annee isaan bakka fuunee waajjiratti galchuudhaan ammaan tana dallaalonni tokko hin jiru jechuudha. Nagaan namuutu nagahee isaa muratee horii fi fudhatee namni tokkos kan nama hatuus hin jiru. Nageenya buusnee nageenya gaachana walaa milishaa poolisii taane